Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota maatii YouTube channel Focus Haramayaa guyyaa har'aa kana simannaa barattoota haaraa sababeeffachuudhaan imala keenya gara kaampaasii Gandajeetti taasisneetiin kunoo har guyyaa har'aa Gandajeetti argamna. Haa ta'uutii egaan qophii Focus Haramayaan irra jiru gaafachuuf nus imala keenya taasisneetiin akkuma jirru bukkee kootti keessummaa garaa qabadhee waan jiruu fi amma egaan gaaffiif deebii keessummoota keenya waliin taasisnutti kallattii maal isin dabarsina haga xumura qophichaatti nufa. Maqaan keenya jedhama mee Focus Haramayaa YouTube Focus Haramayaa waliin wal bari. Maqaan kiyya mootummaa Likiisaa Oliiqaa jedhama. Ani kanan dhufe Horroo Guduruu Wallaggaa irraati. Amma waggaa barataa waggaa sadaffaati. Maqaan koo Tsiyoon Gammachuu jedhama. Kanani baradhu hawaasuma mooraa Haramayaa kaampaasii Gandajeedha. Maqaan koo Meetii Darajjeen jedhama. Kanin baradhu gibbii teeknoo yookaan Gandajee jedhamudha. Akkasuma immoo maatii Focusidha. Focus keessaatiin tajaajila gaheen gaggeessummaatiin. Eeyyeen maatii Focusidha. Gaheen hojii kootis immoo laadiidha. Laadii jechuun aartii fi ogbarruu garaagaraatiin kan tajaajilu jechuudha Focus Haramayaa keessaa. Akkaruma kana immoo aan keerogiraafiidhaan tajaajila. Yeroo dhiyoositti gaggeessummaadhaan hojjechaa jira. Bara kanatti fufeen tajaajilaa jira jechuudha. Akkamii simannaa barattoota haaraa taasisuuf qophiilee akkamii taasisaa jirtu san? Egaa akkuma beekamu bara kana barattoonni haaraan gara mooraa keenyaa dhufaniiti jiru. Nutis immoo kana sababeeffachuutiin qophiiwwan ajaa'ibsiisoo fi haalawwan garaagaraatiin isaan gargaaruu fi isaan bukkee dhaabbachuudhaa fi karaa hafuuraaf karaa akaadaamikaalii isaan gargaaruudhaaf qophii garaagaraa goonirra. Nuti barattoota haaraa karaa hundumaatiin isaan simachuudhaaf qophii xumurreerra. Karaa barnootaan illee karaa hafuuraa isaaniitiin illee isaan jajjabeessuudhaan akka kanatti haala gaariidhaan qophiirra jirra. Qophiis xumuruumatti jirra jechuudhaan. Qidaamee yookaan immoo sanbata duraa miilanaarraa qabee simannaa isaanii goone torbanoota muraasaaf immoo karaa spirituaalii isaan gargaaruudhaaf qophii xumurree jira. Guddaa galatoomii mootummaa. Haa ta'uutii egaan akka barataa tokkootti mudannoowwan garaagaraatu jira. Atis barattoota kana hin barsiisa mudannoo jettu yoo qabaatte barattoota kanaaf meeqoodi? Mudannoo fi kootiin mudate hin qabu. Garuu kan nama biraas hin ta'a. Kanatti yaada malee ammaa hin qabanne. Ergaa dabarfachuu barbaaddu yoo jiraate carraa kana siifan kennamee carraa kanatti fayyadamiti waan jechuu barbaaddu yookiis immoo yaada dabarfachuu barbaaddu dabarfadhu. Inni jalqaba barattoota haaraadhaa fi innis barattoonni haaraa karaa garaagaraadhaan biyyoota naannoo Oromiyaa keessaa akkasuma immoo naannoo biraa keessaa afaan Oromoo dubbachuu danda'anii fi dhaggeeffachuu danda'an gara mooraa kanaa dhufan hundumtiyyuu gara maatii Focus akka dhufanii achi gidduu jaalala guddaatu jira. Hafuurri Waaqayyoo sirriitti hojjeta. Kanaafi akka isaan dhufaniin wajjiniin Waaqayyotti gammadanii fi Waaqayyoon wal wajjiniin akka waaqeffannu jedha. Karaa biraatiin immoo barattoota siinariidhaaf yookaan buleeyyii mooraa kanaafi namoota kana jajjabeessanii akka isaan gara Focusitti yookaan tokkummaa barattoota yuunivarsiitii afaan Oromoo Haramayaa jirutti akka isaan fidanii dhaamsa kanan dhaamaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya kan nuti simbiraa ga'aa jirru kaampaasii Gandajeetti argamneetiin simannaan barattoota haarawaa haala kamirra jiru isa jedhu simbiraan ga'aatiin jirra. Ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Haga xumura qophichaatti nu faarna turaan affeerraa keenyadha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Yaa ta'uutii amma immoo keessummaan qabadhee isiniif dhiyaadhu gaggeessaa Focus Haramayaa kan ta'e barataa Electrical Engineering waggaa 4ffaati. Haa ta'uutii barataan kun yeroo kanatti yaada isaa isiniif qooduuf fedhii guutuurra waan jiruuf barataa Caalaa mee YouTube channel Focus Haramayaa kanaan wal bari. Ishii ani Caalaa Tujubaatan jedhama. Focus Haramayaa keessaa waggaa 4f jiraachaa jira jechuudha. Fellowshipii keenya keessatti immoo gaggeessaa ta'ee koree gaggeessaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Ayyee galatoomii barataa Caalaa egaan gaggeessaadha naan jettee turte. Haa ta'uutii qophii akkamii taasisaa jirtu keessumatti bara kana yuunivarsiitiin Haramayaadha barattoota lakkoofsaan heddummatan fudhateetiin jira. Isin immoo gama waldaa kiristaanaatiin jechuun gama fellowshipii barattootatiin maalitu taasisaa jirtu? jalqaba irratti waa'ee barattoota haaraa gara keenya dhufaniitiif baay'ee gammachuu guddaan akka nutti dhagahamee fi
jaalalaa fi hawwii guddaadhaan akka isaan eegaa turrellee asumaan isaaniif ibsuun barbaada. Innaa ammas immoo eegichi keenya hawwii qofaan otoo hin ta'in qophii garaagaraa qophiilee isaan gargaaran gama hafuurattiin karaa hundumaan wanti isaan gargaaran qopheessinee isaan eegatii jirra. Kanaan isaan illee baga nagaan dhuftan jechuun barbaada carraa kanatti fayyadamu. Ayyee galatoomi. Egaan akka barataa waggaa 4ffaa fi fookasii keessa tureetti yookiin immoo akka gaggeessaa tokkootti fookasii maal jetteetu ibsitaati? Fookasiin anaa fi iddoo itti namoonni wanta gaarii leenji'anii ba'anidha. Karaa hundumaan iyyuu guutuu ta'anii jireenya hafuuraa isaaniillee iddoo itti ijaaramee waan hundumaan iddoo kamitti illee wanta argachuu hin dandeenye fookasii keessatti iddoo argataniitoo levelii biyya keenya keessatti barbaadamaa tokko gara fuulduraatti biyya keenya tarkaanfachiisuu fi dandeettii ittiin tarkaanfachiisan iddoo itti argatanidha jedhee tanaan yaadaaninna dirree leenjiti jedheen fudhadhaan wanta gaarii iddoo itti leenji'an fookasii. Ayyee galatoomi barataa Caalaa. Egaan akkumatti jetti fookasiin bakka itti barattoonni qaramanii leenji'anii ba'an waan ta'eef nus gamanumaan dhaamsi nuti dhaamnu barattoonni haarofti gara mooraa kanaa dhuftanii fookas Haramiyaan harkasaa bal'isee isin eegaa gara isaa kottaa isiniin jenna. Egaan gara xumuraatti immoo egaan akka barataa yuunivarsiitii tokkootti mudannoo garaa garaatu jira. Mudannoo ati qabdu keessaa mudannoo tokko nutti himte? Mudannoo addaa kananne akkasiin barsiisa jedhee too dubbadhu hin qabu ammaanii. Mudannoo guddaan garuu feeloshiippii keessatti keessumaa fookas Haramaayaa keessatti na budatanii jaalalli guddaan achi keessa jiraachuu isaatiin akka mudannootti lakkaa'adheessa kana achi keessatti namoonni jaalala guddaa iddootti namatti argisiisan ta'uusaa isa kanaadha hin qabu waan ta'eef. Tolee galatoomi barataa Caalaa turtii nu faana taasistee fi egaan gara xumuraatti ergaa dabarfachuu barbaaddu yoo qabaatte carraa kana siif kenneera. Ergaan ani dabarsuu barbaadu keessumattuu barattoota haaraa bara kana gara kana dhufanii carraa guddaa argatan iddoo kana dhufuu isaaniitii fi carraa guddaa kana garuu namni yoo itti fayyadama ta'ee irraa gargaarama. Kanaannaan gara tokkummaa barattoonni jiran kun iddoo jaalalli guddaan jira jenneetoo asofnu kanaatti dhufanii lafa kanarraa fayyadamaa akka ta'an. Warra eebbifaman akka ta'anidha. Dhaamsinan isaaniif illee qabu isa kanan jechuu barbaada. Ayyee galatoomi hedduu si galatoomsannaa maqaa daawwattoota YouTube channel Focus Haramiyaatiin galatoomi. Barattoota dubaraa gara mooraa kanaa haaraa ta'anii dhufaniif dhaamsa itti qabdu yookiis ergaan itti dabarsuu fi barbaaddu yoo jiraate? Akka waliigalaatti dhaamsa naamuu fi barattoota haaraa miilana galanidhaa fi tokkoffaa yeroo gara kana dhufanii kan isaanii waan baay'eedha. Qophaa isaanii fa'aa dhufuu jechuun eegumsi maatii irraa adda ba'anidha kan isaan dhufanii. Kanaafiyyuu as yeroo dhufan immoo Kiristoositti qabamanii yoo jiraatan malee karaa baay'ee wanta baay'eetu isaan eega waan ta'eef inni dursaa dhaamsi koo Kiristoositti qabamaa jiraadha. Innaa kan biraan immoo akkuma kaasuudhaaf yaale fookas karaa baay'eedhaan isaan deeggaruudhaaf qophiidha. Fookasiidhaan illee hordofanii achitti waaqeffachuu hin danda'u. Baqa walumaa galatti waama hundumaa kan caalu Kiristoositti qabamanii jedha. Gara barumsaa isaaniiti immoo utuu wanta biraatti yaada isaanii hin hirini amma waan baay'ee dhaga'uu danda'u mooraan akkanadha sanadha kanadha kan jedhu garuu sana hundumaa dhiisanii dubbisnaa wanta deebi'uudhaa fi barumsa isaaniitti illee dubbisanii akka isaan cimanii dhaamsa dhaamaaf. Wanti baay'ee isaan mudachuu danda'a waan ta'eedhaaf yeroo mooraa kana keessa seenanitti sana hundumaa irraatii of eeganii akkuma nama jedhee baqa karaa hafuuraa isaaniitti illee akka miidhamnetti waama hundumaadhaanii akka isaan cimoo ta'anii barbaada. Dhaamsa kananis dhaamaa fi ijoolleen siinerii immoo ijoollee fireeshotaa yookaan barattoota haaraa mooraa seenaa jiran dursanii karaa gorsaatiin illee dheekkamsaatiin illee waan adda garaatiin akka isaan ijoollee kana deeggaraniin dhaamsa dhaamaaf. Qophii bareedaarra jirra. Qophii hundumaa xumurree jirra. Barattoota haaraa dhufan simachuudhaaf fookasiin akkuma kanaan dura gochaa turte amma immoo bifa addaatiin wantoota garaagaraa qopheessitee ijoollee haaraa eegaa jirti. Qophiilee baay'ee namatti toludha. Barattootni keenya haaraan illee akka isaan irraa nafnee asumaan dhaamsa koon dabarsaa jechuudha. Ayyee galatoomi gaa addatti dhaamsitti dabarfachuu barbaaddu yookiis yaaditti kaasuu barbaaddu yoo jiraate gara xumuraatti carraa kana siif kenneen jira. Carraa kanatti fayyadamuudhaan mee ergaa dabarfadhu.
Ergaan dabarfadhu yoo jiraate barattootni haaraa yeroo baay'ee nama wajjin fookasii dhufan yookaan immoo wantoota garaagaraatiin booddeetti hafuuraan kan ka'e hafuura isaaniitti ijoollee miidhaman baay'een isaanii jiru. Garuu hamma fookasiin haala mijeessitee ijoollee haaraa kana kunuunsuu fi wantoota baay'ee xumurtee jirti. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya haaraan jiran hundumtuu akka isaan gara cheerchii deemuu barbaadan yookaan immoo gara fookasiitti qabamanii jiraataniin jedha. Galatoomii barattuu meetii. Egaan gara xumuraatti gaaffii tokko si gaafachuun barbaadu. Simannaan barattoota haaraa kun guyyaa yoomii taasifama? Keessumatti hordoftoonni maatii YouTube chaanaalii kana sababii gara Focus Haramayaa dhufuu barbaadanii fi sa'a meeqa irratti yoo dhufanitu sagantaa kana hirmaachuu danda'u? Sa'aatii isaanitti hirmaatanii kanaan duras beeksisnee akkuma jiru sa'a 6 walakkaadha amma sa'aatii 11 walakkaattiidha. Akka irraa nafniin jedha affeerraa isiniif gooneerra. Telegaan barattoonni haaraan bara kana mooraa yuunivarsiitii Haramayaa sin ga'e sa'a 7 walakkaarraa kaasee simannaan ho'aan waan isiniif taasifamuuf hundumti keessan mooraa irratti jechuun ulaa duratti baataniitiin akkasin simannaadhaaf baatan isiniin jedhu. Egaan sagantaan sun kan inni eegalu guyyaa sanbadduraa jechuun sanbadduraa fuula keenya dura jiru waan eegaluuf barattoota haarawaa hundumaatiin baga nagaadhaan gara mooraa guddicha isa ta'e mooraa gudditti Haramayaa nagaan dhuftan isiniin jenna. Barattoonni gamanumaan kaampaasii isteeshinii jirtan akkuma kana kaampaasii Gandajee kaampaasii sadaffaa meen kaampaasii jirtan hundumti ulaa duratti baatanii guyyaa sanbadduraa nagaan baga dhuftan isiniin jetti Focus Harameyaan. Gaggeessitoonnis akkuma kana tajaajiltoonni Focus Haramayaa hundumtuu simannaa guddaa isiniif taasisu qophaa'anii waan jiraniif isinis yeroo keessan eeggatanii sa'a 7 mataa isaa irratti akkasin ulaa keessan duratti baatan isiniin jedhu.